Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Ajaboo Show nageenya keessan badhaadha. Baga nagaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan haaraa kan taatan subscribe gochuun dagatina eegas like godha. Har'a waan isin video dhufe tokko jira. Oduu na barbaachisa illee beeytani. Oduu hin beeytanii oduu odeessan oduu san na barbaachisa. Kanaafuu maal odeessuu dharee waa'ee meeshaa kalees argee tokko jechuudha. Meeshaan ani arge suni dhugaa isinuu akkamitti ilaaltan akka ofii kiyyaatti ilaale isinii himoodha. Aashaaf Kadiir guyyaa kaleessaa meeshaa eegan lakkisan. Baay'ee hordofaa garuu tokko tokko baay'ee Itoophiyaa keessa waan hin dholle kan hin hordofin illee ni jira. Garuu immoo kaleessa kana guutuu isaa ilaalee jira. Meeshaan kuni dhugaa beekan ani isinitti akkam an garuu akka itti taazabee fi akka itti ilaale isinii himuuf dhufee jechuudha. Irratti illee manasiyaa waan tokko tokko isinii himuu dhufee jechuudha. Hayyee meeshaan kuni dhugaa dubbachuuf dursee immoo jara lamaan jechuudha. Aashaa fi Kadiir dhiifa manarraa ta'a. Isin abbaa manaa fi haadha manaa gargaari qaaliidha. Jajjabeeyyiidha dhugaa dubbachuuf ciccimoodha. Namni keenya nama jajjabeessuu hin beeku. Namni keenya nama guddisuu hin beeku malee isin jabeessuu isinii mala dhugaa dubbatuu fi nasa tolchan jechuudha. Jabaadhaa cimaatti hubaachuun barbaada. Dhiifa malee waa'ee keenya maasoftachuu dandeessan. Miidiyaadha garuu miidiyaa akkasiin jedhamu. Anama namni waa'ee kiyyaasee waa'ee kiyya maasofta namaan hin jedhu. Silazii excuse me dhiifama. Itti aansee immoo meeshaan kun maal fa'aa jechuu dandeessa? Meeshaa 200 fi 27 fixee jedhanii barreessan. Ingidii kan namni soba ofirra kaa'ee hin barreessu yookaan immoo soba itti dabalee hin barreessu. Gatii meeshaa kanaa fi baay'ina meeshaa kanaa wal bira qabsiisee yoo ilaalu ilaalcha kiyya irratti akkam akka ta'e qaala'insa yeroo ammaa biyya keessa jirullee amma tokko hin hubadhaalleedhaan hin qoradhalleedha. Akkasuma namoota waan akkanaa hojjetan ani jechuudha. Akka kiyyatti abbaan manaa kun waan akkanaa kana hojjetaa jechuudha. Meeshaalee maashinaa algaa biffee wantoota akka qumsaaxinii xaawulaawwan biffee jiraame teebilii televiziyoonaa algaa kanneen kan hojjete jabbamunaaf ana jechuudha biyyatti. Asirra dhaabbadhee waan tokko tokko sun yaada dabarsuudha jechuudha. Amma inni meeshaa elektirooniksii mana keessaa kana jechuun meeshaan kaleessan argee Aashaa biratti argee saalaa ammallee furuna elektiriikaa guddichi kana jechuun kam arabaa yookaan istoofii jechuudha. Kam arabaa kana ammallee maal inni kan biraa tallaajaa televiziyoonii jechuudha. Sadarkaan jira akkam akka ta'e yookaan immoo tuyyuu jiraan amma akka ta'an beekullee baadhu garuu akka argetti baay'ee bareedaadha. Firiijillee bareedaa, tiiviillee bareedaa bakka waan deemu furuun illee guddaa bakka arabaa kana bareedaadha. Baqa laawundarillee likkanyaadha. Kiiloo 8 kiiloo 10 akkas na fakkaate. Ammallee algaadha. Algaa biffee komediina fizaawee jechuudha. Ammallee komediina algaa irratti fizaawee akkasuma qumsaaxiniidha jechuudha. Kanneen hundoolii irratti yoo meeqa ta'e irra gammada. Isin illee garuu 227 jettu meeshaan kunniin hundi isaa walitti qabaa jechuudha. Algaa biffee qumsaaxinii basi aggaadhaan biffeen guddaa miti. Televiziyoonaa walirratti asiin akka wal garagaltee akka suuraa argitan kana jechuudha biffeen suni. Haa ta'u immoo dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanarra teenne yoo laalle 227 fe'umsa malee hin jiraan miti akkasuma ifaajee sararatanyoota maal malee akkanaa jechuudha gatiin meeshaa kanaa jechuudha. Isinii galaani. Garuu yeroo kanarra teenne yoo laalle gatiin kun akka ilaalcha kiyyaatti baay'ee rakkicha jedhee yaada. Guddii osoo hin taane rakkicha. Keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirtan kan mallaqa namatti ergitanii waan akkanaa naa godhaa jettan dhugaa dubbachuuf namoonni hedduun maatiin hedduun akka isin feetanitti isiniin godhan. Maatiin hedduun gatii isin biyya ormaa teettanii beeytan kana waan beeytan isiniin se'u. Fakkeenyaaf maatii keessanitti 300 ergitanii yookaan abbaa manaa keessan haa ta'u yookaan maatii keessan haa ta'u meeshaa manaa naa guutu osoo jettaniini waan amma na baay'atu guutuu hin danda'u yookaan algaa biffee soofaa qumsaaxinii bakka waan akkanaa kanarratti dhumachuu dandeetti jechuudha. Haa ta'u meeshaan sun didiqqaadha gatiin isaa bareedaadha.
Asumaanuu nasihaadha beekaa irraa fayyadama dhugaa dubbachuu alaaga jirtan warroonni mana ijaarratanii qabdan gatiin nutti waddadee yookaan namatti kennitanii namni maatii warri kun keessattuu yoo waan godhaa jettaniin waan ilmoo isaanii taataniif qixxee caalaa hin cafaddadan. Inummaa hagana nyaanne shukuranii jedhan. Itti dadhabni ofii himatan malee gatii ati mallaqsan itti dadhabdee ergitallee hin baasan. Galatallee siif hin kennan. Simaa hojjannee qofaa fi itti dadhabne si hojjannee qofa siif himanii jechuudha. Garuu haalan si qaxxafan. Kana mootiyyuu warri amma online irra nama hojjechiisu kun immoo komishiin ofii keessaa hasabataa tola kasii hojjechiisu hin gidin jiru. Komishiin ofii hanga barbaachisan sittiin qabataa ganaanaaf immoo ganaa kan ta'u meeshaa kan keetti itti gaafatamummaa waan fudhee si hojjechiisu siin jedhan fakkeenyaaf amma ani yoo meeshaa si hojjechiisu hodhee gana siin jechuun danda'a. Fedha keetiin immoo waan san gooteetti seenta. Wanni sun immootiyyuu osoo immoo maatii kan kee bira ta'e yookaan abbaa manaa yookaan waan biraa osoo ta'e haala hin beekneen meeshaa dhibba lama fo'ii kana 300 fo'ii itti baasta. 100 lafumatti bade akkanumatti nyaanne illee jedhamee galataa siif hin himamu. Boodayyuu immoo deebi'anii kasii hojjetan san an akkasii xaaree an akkanasii hojjedhee siin jedhamaa jechuudha. Kanaafuu warroonni mana ijaarratanii qabdan warroonni manni keessan qophii tahee biyya ormaarraa galuuf deemtan biyya keessa galee waan kana tolfadhaa biyya keessa galee waan kana godhadhaa jedhina. Hamma biyya ormaa jirtan kana nam tokko obboleettii ta'ee obboleessa ta'ee faazarii keessan ta'ee maazarii keessan ta'ee nam tokko maatii keessaa namni amanamaa hin dhabamu. Nama sana bakka buufattanii warroota kun online irra nama hojjetee nama agarsiisu kana osoo hojjechiifattanii isiniif irra caalaa dhufiin shakkinaa hin sodaatina. Gaafa galtan osoo 500 galtanii isin harkaa dhumti. Haala salphaa ta'een isin harkaa dhumte jechuudha. Yookaan cidha godhachuu hawwuu dandeessan cidha keessanii raayyuu naftu. Wanni immoo osoo isin as jirtan meeshaarra gahee gaafa galtan meeshaa sana gurgurtan itti fayyadamuu keessan dirqamaa jechuudha. Manni keessan guutuudha jechuudha rakkattanii jechuudha. As teettanii ji'a 3 hojjettanii meeshaa keessan mana keessatti guuttattanii achirraa dabalattanii ji'a 3 4 5 takka hojjetattan harkatti mallaqa keessan qabattanii galtanii hojii keessan hojjechuu ni dandeessan. Hojiin biyya keessatti illee hojjetama bara. Hojiin numa jira. Wanni biyya keessa gattaa'uu isinitti hin dhiifne rakkoon keenya tokko maal isin akka beekani yoo mana kiraa jiraattan baay'ee ulfaataadha. Mana kiraa jiraachuu baannaan ati mana qabaattee jennaan mana xumurame qabaannaan meeshaa mana hankee keessaa qabaannaan gaasa biyya hankee keessa jiru qabaattee jennaan situ fiddabe yoo biyya ormaa keessa teettee jechuudha. Situ fiddabe wallaahi inni hojjetta akka feetetti jechuudha. Fiddee baastee birri xiqqaadhaan jiraachisuu hin dandeettu. Jijjiirama fiduu hin dandeessa. Hanga fedhe karanaan deemtee qonnaan gamanaan deemtee naggaadee nigdiidhaan gamanaan deemtee hojii rabbi si laafis hojjechuu dandeessa. Ilmaan kee horaa. Garuu immoo biyya ormaa keessa teettee yoo mana qabaanne immoo dhugaa dubbatuuf ati deebitee biyyaa bahuu siif baay'ee salphaadha. Waan balleessuu qabdu kamuu balleessee ati deebitee biyyaa bahuu baay'ee salphaadha. Irra caala wanti ilma namaa barbaachisu mana jireenyaati. Yoo mana qabaattan meeshaa keessan haala salphaadha waan ji'a lamaa mallaqa ji'a lamaa bichaa isin geetti. Qopheeffadhaa onlaayinii warra onlaayinii irratti agartanii gurguru kana dhugaa haala bareedaan hojjetan. Dhugaa dubbachuuf falli illee akkasumallee hin jiru. Amma kana kan hojjetu nu bichaan beeka Oromoo kan nu bichaan Oromoon ta'e waliin dhamannu wal shakkinaa walirraa goggoyna malee nu bichaan bitaa meeshaa akkanatti hojjechiisaa jiru. Amaarri immoo akka biyya eessarraa fe'anii walii hojjetaa jiran jechuudha. Ka biyya keessa jirullee wal jijjiiramaa jechuudha akkanatti waliif wal jijjiiruma jedhama jechuudha. Kana waan ta'eef hojjechiifadhaa meeshaa keessan hin sodaatina wallaahi baay'ee rakasa akka yeroo kana keessa wanti hundi qaalahetti dhugaa dubbatuuf birri 250 jechuun lafa caraqaa takka isiniin bittu beekaa yeroo ammaa kana lafa caraqaa wa'ii isinii bitti yoo taate illee jechuudha lafa wa'ii isinii bituu dandeessaniin ala wanni isinii bittu hin jirtu. Yoo barbaaddan immoo dabaltanii ammallee ji'oota hojjettanii lafa caraqaa bitattanii galtanii gaafa takka deettanii lama deettanii xiqqoo isin hojiidhaaf dirra jabeeffattanii duwida jabeeffattanii ol kaasanitti lafti sunillee isinii dabaluu dandeessi lafa san gurgurattanii itti hojjechuu dandeessanii jechuudha. Inni immoo namoonni biyya ormaa kana teessanii mallaqa keessan baankii keessan buukii keessan irratti ergitanillee yoo hin binne taate sunis kisaaraa mataa isaa qabaa jechuudha. Riyaalli yooma sibira ta'etti dabalti malee
yoo biyya galte buukii biyyaa irratti on riyaalii dabaltu hin jirtu yoo lafaan bittanii wayiin gootanii ala jechuudha. Kana waan ta'eefu tooftaa saniin jireenya gabrummaa kanarraa gadi dhiisuu ni dandeessan. Yookaan yoo mana jireenyaa hin qabaanne duuda keessa hidhadhaa, jabeeffadhaa, mana jireenyaa keessa xumuradhaa, meeshaa keessatti guuttadhaa, gala. Dhiirsumaa yoo hin qabaanne hin yaadda hina. Dhiirsi la bashbash. Wallaahi dhiirti biyya keessa bashbash. Rakkinna akkana badhee keessa inni jejjedha malee dhiirti mallaqa mindaa ji'aan xiqqaattullee mindaa wa'ii nyaattu biyya keessa ka dubartii hin jiraami. Amma fakkeenyaaf dubartiin ta'e naamman odoo qabu dhiira fuudhee fi galchaa waan akkasii suni istaayilii duraaniti. Hin jiru maafi wanta akkasii ijaaree si fuudhuu hin danda'u. Hojjetaa mootummaa jechuun mallaqa suuti sana ji'a takka ittiin nyaatta. Kabee sitti bu'u ka'e immoo ji'a kana mallaqni sii ga'ee ammallee mindaa kana fudhatta. Hojjetaa mootummaatti osoo heerumtee hojjechuu biyya keessatti. Kanarraa ammoo ati mana jireenyaa yoo eeyde maal si fayyadaashu? Indaan inni ijaarratu waan ta'eef jechuudha. Kana waan ta'eef waan qabdu san qabattee galtee dhiira biyya keessaa filattee yoo heerumte adabattee jiraatte. Innis si kabajee atis kabajjee. Keessattuu ati dubartii biyya arabaa taatee dhiira biyya keessaa heerumuun siif baay'ee bareedaadha. Maaliif tartiiba karoora jireenyaa sirriitti beekte isa caalaa. Deemtee argite waa hunda waan beektuuf sirrii beekte. Inni immoo fakkeenyaaf hojii xiqqoo biyya keessaa yoo qabaate baqa hojii isaa san akka birmallee sun barakatu taasiftaa jechuun beekte ka argite rakkoo ati. Amma rakkoon maal ta'e biyya arabaa keessa dhiira biyya arabaa gaafa heerumtan karaa bilaaffisa tokko malee akkuma argu jirru jechuudha. Walii maraxa. Isinillee akka nama abdii kutee kaan heerumtan, kaan deemtan, kanarraa jijjiirtan, kaan ibbuutan. Akkana birriin keessan hin dhuma. Umriin keessan hin dhuma. Humni keessan hin dhuma. Bifti keessan hin dhuma. Hamileen keessanis akkasuma dhumaa jechuudha. Booddee abdii kutattaniit miidiyaa irratti bahuu. Ibalu akkas na godhe. Ibalu asiin na baase akkana baase. Ibalullee akkana akkana ulfeesse. Ibalullee bara akkasiin na jaalate mallaqa garaan nyaate. Kanatu si mudataa jechuudha. Biyyaa gaafa baatan arrafaa. Adabadhaa, afaan keessan qabadhaa, hojii keessan hojjetadhaa. Wanni dhiira jedhama biyya ormaa keessatti akkasiin hin barbaachisne jala sararaa beeka. Gaafa ati shahawaata keetiif bakka kenniti, fedhii lubbuu kan keetiif, fedhii nafsiyaa keetiif akka feete gajjettee ol jette doolcheen qabattu. Dhugaa dubbachuuf doolcheen qabattu. Osoo isinii tahe yoo nama taatan biyya ormaa kanarra teettanii nikahumaan ni hidhatina. Anuma isiniin jedha. Alaba gadin dhiisina warri haaraa biyya irraa baatan alaba gadin dhiisina nikaa hin hidhatina mallaqa keessan qabadhaa. Saniin booda boqonnaa waggaan yookaan waggaa lamaan yoo rabbisni laaffise birrii keessa biratti walitti qabachaa yookaan ummaa keessa irra ergachaa galtanii waan tokko sirreeffatanii deemuu dandeessan. Dhayixanii sammuu keessan nama wayii irratti daayibarti ta'ee jennaan waan tokko jechuun dandeessan. Kaati yaaddu gaman kan inni yaadu gamas. Deemtee akka inni yaadu sappoort goota kan keessu yaadni akkasumatti ta'a. Gaafate amma gara yaada keetii deemte amma kana godha kaa jettu amma isa bira ammoo yaada biraatti haaraan oomishame. Ka isaa san sappoort yoo hin goone wallola uumamu. Rakkisaadhaa jechuudha. Kana waan ta'eef itti yaada. Dhiirummaan isin hin barbaachisu. Eega biyyaa baatan ayasfalligaachuu. Waggaa 3 ta'etta waggaa 3 ta'e murteeffadhu. Waggaa 2 ta'etta 2 ta'e murteeffadhu. Lamaan kana keessa maal akka godhu hedduu jechuudha. Keessattuu warra haaraa biyyaa baatan dhugaa carraa qabdan isin. Carraa kana fayyadama. Carraan isin qabdan jawaala qabdan gorfamuu dandeessan isin himamuu danda'a. Waa hedduu argitan dhalaa hedduu takka sartirraa barattan kun isin hin barsiisne taanan isinillee kuftaniitu argamtan. Kanaafuu meeshaan ashaan fidde kaleessa baay'ee natti tolechuu barbaade tolii galatti wallaahi hojjechiifadhaa. Order taasifadhaa yoo ta'ellee meeshaan isin alaa bittanii galuu qabdan meeshaa maxbakaa keessaa waan akka elektirooniksii jechuudha. Waan akka buna wantoota buna daakuu wantoota buna akaawuu maashinoota bishaan danfisuu feermuuziiwwan agartanii siniiwwan oriijinaala jira burcuqqoowwan xagimii jechuudha qorqoraa mataa isii wajjin oriijinaala jira saaniiwwan xagimii tanniin jechuudha bareedduu tadarraabii fa'aa jechuudha. Waan akkanaa kanneen didiqqaa waan biyyatti hin jiraan garuu biyyallee meeshaa baay'ee jira xiqqoo garagara akka biyya kanaatiin garagara. Naa distiiwwan babbareedduu waan akkanaa kana fakkeenya warri firii galtan firii galfachuu dandeessa warri bisin baaseedhaan galtan jechuu keessatti warroonni akka Saudi Arabiyaatti firii galfachuu dandeessan
akkasi galfadha yoo kun hin danda'amne birrii keessan qabadhaa galaa raftanii meeshaa mana keessaa xiqqoo tana bitachuun dadhabdanii jechuudha. Gin biyya ormaa teessanii meeshaa mana keessanii guuttachuun isin fayyada. Akkasuma immoo kisaaraa mataa isallee hin qaba. Kisaaraan inni qabu maal hin beeytanii? Gaafa isin galtanitti meeshaan isin mana keessa guuttattan sun faashinii irra taree yeroo sanitti faashina biraatu jira. Garuu immoo faashina yeroo sanitti jiru hin bitadha yoo jette gatiin dura meeshaa keessatti rabbeessuun faashina ammaa kana isin bituu hin danda'u. San beeytanii wanni mana keessan jiru wanni isin ofii keessan bitattan tokko akka isin ta'e of bichatti hima. Yegid namni isin jaalachuu hin qabu. Yegid immoo faashina hordofuun qabdan qabaadha. Dura siree michaa mana qaba siree bareedaa akkatti bareeffatu akkatti afatu situ beeka malee mini kun faashinii mini sun faashinii mini haara gillishaa dhugaa dubbatuuf jechuudha. እና ቢፌ ፈቀኝ ቢፌ ምናምን ብዙ ፋሽኒን ቢፌ አምላሽ ማጀች ወር ቢፌ ሳሎን አዳቀቡ መጥበካ ተራራ ይጀራ ጀቹ ለሳሎን አባሴ kana waan ta'eefu badhee warri teeta warri galuu heddan meeshaa keessan guuttadhaa kana bitadhaa galaa nagaa rabbiin maatii keessa jisin haa galchu maraafuu du'aa yoo diyaagonu isin jira isin jaalala isin kabaja hin gaaba qaaganii godhees osoo uffata miicaa jiru wallaahi laa uffata osoo miicaa jiru YouTube kanarratti viidiyoo gadi lakkisin beeyta hirrafa beeytanii YouTube kun hirribu marafa hirriba xiqqaa kana rafa laxxa jedhee rafa kazaan bakka yeroo itti yaadee immoo viidiyoo hojjeta jedhutti haalli naaf hin mijanne kalmaa bakka forfema seenee dhufee viidiyoo isin hojjechaa jira akkasii obboleewwan kiyyaa nagaan naaf oola isin jaalala isin kabaja peace.